Akkam jirtan hordoftoota keenya bakka jirtan maratti nageenyi isin haa ga'u. Kun oduu fi odeeffannoodha. Oduu fi odeeffannoo torbaan kanaatiin ammoo ajandaawwan adda addaa irratti fuulleeffachuudhaan oduu fi odeeffannoo ijoo ta'an isinii qopheessineeti jirra. Oduu fi odeeffannoo isin biraan ga'uudhaan ammoo kan isinii wajjin turu an Udii Muusaati. Hanga xumura qophii teenyatti turtiin teessan nu wajjin haa taatu isiniin jecha kallattumaan gara oduu fi odeeffannoo torbaan kanaaf isinii qopheessinetti isin dabarsa. ABO'dhaa fi KFO'n xalayaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreessaniin dhimma Oromootii fi dhimma Oromiyaa irratti, dhimma nageenya Oromiyaatii fi dhimma nageenya Oromoo irratti wajjin haa mari'annu jechuudhaan waamicha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif taasisaniiti jiranii. Addi bilisummaa Oromootii fi Koongiransiin Federaalaa Oromoodhaa waraqaa barreessaniin mootummaa naannoo Oromiyaatiif waamicha dhiyeessaniiti jiranii. Dura ta'an Koongiransii Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaadhaa waamicha pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiif taasisan kana ilaalchisuudhaan miidiyaa biyya ambaatiif odeeffannoo kanneen dhimmi naannoo Oromiyaatii fi Oromiyaa keessatti deemaa jiru jechuunis ammoo haalli naannoo Oromiyaa keessatti yeroo ammaan tanaa deemu gama nageenyaatiin waan hedduu nu yaachiseef pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjin irra mari'achuudha barbaannaa. Kanaaf jecha waraqaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreessine jechuudhaan beeksisaniiti jiranii. Waraqaan KFO'dhaa fi ABO waloodhaan mootummaa naannoo Oromiyaatiif barreessan ammoo dhimma nageenya Oromootii fi dhimma nageenya Oromiyaa irratti kallattiidhaan kan fuulleeffate yeroo ta'u, pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa bira ga'uudhaa fi waraqaan kun bira ga'uu dhabuun ammoo haga ammatti wanni beekamee hin jiru. Kana yeroo jennugaa bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa waraqaan ABO fi KFO'n isaanii barreessan harka isaanii ga'uudhaa fi harka isaanii ga'uu dhabuu ilaalchisuudhaan haga ammatti waan ja'an hin qabanii. Kanas ta'u sangaruu immoo pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa mataa isaatiin jechuunis pirezidaantii Shimallis yeroo adda addaatti irratti bakka adda addaatti waamicha qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'aa jiran hundi nagaan gara maatii isaanii akka deebi'aniif waamicha taasisaatii tureeti jira. Haadhotiin siiqqee, abbootiin gadaadhaa, manguddoonni, jaarsoliin biyyaa, muummichi ministeeraa, raayyaan ittisa biyyaa, Koomishiniin Poolisii Oromiyaa dabalatee dhaabbileen nageenya Oromiyaadhaatii fi qaamni dhimmi Oromoo fi Oromiyaa na laallata jedhu hundi biyya keessaa hanga biyya alaatitti rakkoon Oromoodhaa malaa mariin gara marabbaatiin akka furamtuuf jecha waamicha godhaa turaniiti jiran jechuudha. Waamicha taasisan kanaanis ammoo ajandaan Oromoo waltajjii gubbatti mariidhaan akka furamuuf qaamni hidhatee naannoo Oromiyaa keessa socho'uu fi qaamni qabsoo hidhannootti amanu hundinuu obboleeyyan gattaanii akka wajjin mari'atanii fi rakkoo Oromiyaa fi Oromoon keessa seente gara malaa mariitiin akka furamuuf waamicha taasisanii jiranii. Bu'uuruma kanaan ammoo waamicha hawaasni taasisee fudhachuudhaan qondaalonni ABO'dhaa tuuta isaaniitii wajjin bara dabre galuun isaanii ni yaadatama. Jaal Sanyii Nagaasaatii fi Jaal Shurrubbeen fa'aan qondaalonni olaanaa waraana bilisummaa Oromoodhaa kan mootummaan ammoo ABO shanee jedhamu akkuma galaniin mootummaadhaatti makamuudhaan Oromoo fi Oromiyaadhaaf nagaatu malee uummanni keenya sababa keenya kana booda dararamuu hin qabu jechuudhaan uummata isaaniitti makamaniiti jiranii. Uummata isaaniitti makamuu hordofee ammoo mootummaan hidhattoota galan kana gara mooraa leenjitti galchuudhaan leenjisee uummataan walitti makee jira. Ka dalagachuu barbaadanis hojii isaaniitirra bobba'anii jiranii. Kanneen ammoo mootummaa wajjin hojjechuu barbaadanis mootummaa wajjin hojjechaa ka jiran yeroo ta'u, kanneen ammoo hojii dhuunfaa isaaniitirratti bobba'anii hojjechuu barbaadanis dhimma barbaadan irratti bobba'uudhaan hojjechaati jiranii. Oromiyaa keessa gaa baroota as dhiyoodhaas qabsoo hidhannootiin qaamni qabsoo hidhannootiin qabsaa jiru godinaalee adda addaa keessa socho'uudhaan walitti bu'iinsi hamaan uumamuudhaan qe'ee qabeenyarraa namoonni hedduun buqqa'uunis kan yaadatamuudha. Kanas haa ta'u sangaruu guutuu Oromiyaa keessatti jechuunis ammoo godinaalee garaagaraa naannoo Oromiyaa keessatti walitti bu'iinsa mootummaadhaa fi qaama hidhatee bosona keessa hin qabsaajee bosona keessa jiru jidduudhatti gaaga'ama uumameen lammiiwwan hedduun balaadhaaf saaxilamaniiti jiranii.
lammiiwwan hedduunis qe'ee fi qabeenya isaaniitirraa baqataniiti jiranii. Kana biras dabruudhaan ammoo daldalaan Oromoo nagaan daldalatee galuu dadhabeeti jira. Barataan Oromoo nagaan baratee galuu dadhabeeti jira. Qonnaan bulaan Oromoodhaa nagaan qotatee jiraachuu dadhabee turuun ni yaadatama. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa ammoo rakkoon Oromiyaa mudatte tun karaa nagaatiin akka furamtuuf jecha waamicha yeroo adda addaatti godheeti jira. Waamicha taasise kan ammoo warreen fudhatanii galanis akkuma jiran, warreen ammoo bosonatti hafaniitu jiru. Kanas haa ta'u san ammoo waldiddaan Oromiyaa keessatti deemaa jirtuun gaagaamni guddaan hawaasa nagaatirra dhaqqabee ka jiru yeroo ta'u, bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaadhaa ammoo hifadhee dadhabe osoo hin jirin yeroo adda addaatti rakkoon tun karaa nagaatiin akka furamtuuf waamicha taasisaa ture jira. Waamicha taasisaatis jira jechuudha. Haga ammaatti harki nagaaf diriire haga ammaa walitti hin deebine, balbalti nagaaf banamte haga ammaa hin cufamne, harri nagaaf saaqamte haga ammaa hin daboolamne koottaa nagaan galaadha. Qaamni dhimmi Oromoo fi Oromiyaa na laallata jedhuu fi qaamni ammoo Oromoofin qabsaa afaan Oromootiin siyaasa Oromoo furajee bosona jiru hundi karaa nagaatiin balbalti nagaa banaa waan taateef galaa jechuudhaan waamicha yeroo adda addaatti godhaa tureeti jira. Bu'uuruma kanaan ammoo warri bosonaa galanis akka jira, warri bosonatti hafanis ni jiranii. Sababa kanaagaa wal waraansa Oromiyaa keessatti deemaa jiru. Lammiiwwan nagaa hedduun gaagaamanii hedduun miidhamaniiti jiranii. Miidhaan kun gaa lammiiwwan hedduu galaafateeti jira. Lubbuun nama hedduutis gama lameen irraa'u baddeeti jirti. Furmaata waaraa dhimma nageenya Oromiyaatii fiduudhaaf mariin hanga Zaanzibaar Taanzaaniyaadhaatti hanga Daarussalaam Taanzaaniyaadhaatti deemamuudhaan qaama hidhatee fi mootummaa jidduutti taasifame. Mootummaan ijibbaata gola isaa keessaa hanga sadarkaa addunyaatitti deemuudhaan marii godhee ka jiru ta'us ammoo dhimmi kun haga ammatti furmaata hin arganne. Sababuma kana ammoo dhaabbileen siyaasaa dhimma Oromootii fi Oromiyaa irratti hojjetan jechuunis ammoo dhaabbileen siyaasaa morkattoota addi bilisummaa Oromootii fi KFO'n mootummaa naannoo Oromiyaatii wajjin mari'achuudhaaf waamicha mootummaa naannoo Oromiyaatiif godhanii jiranii. Mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo waamicha ABO'dhaa fi KFO'n godhaniif kana fudhachuudhaan dhimma nageenya Oromoo fi Oromiyaa irratti akkuma waamicha godhaa ture dhaabbilee siyaasaatii wajjinis mari'atee rakkoon qe'ee Oromootuun karaa nagaatiin akka furamtuuf ijibbaata irraa dhumaa taasisamoo rakkoo kana gama biraatiin kallattii biraatiin furmaata itti kennuuf carraaqa wanni jedhu haga ammatti kan beekame hin jiru. Mootummaan Isaayyaas Afwerqii muddama cimaa keessa seenuudhaan raafamaati jira. Eertiraan biyyi ollaa Itoophiyaadhaa eega nagaa keessoo isiitii dhabdee muddama guddaa keessa seentee raafamaa jirtu, bubbulteeti jirti. Masaraan Asmaraa jiru guutumaan guututti jiguudhaaf qarqararra ka jiru yeroo ta'u, kunis ammoo kabarame muddama hamaa gaanfa Afrikaa keessatti deemaa jiruun cinaadhaatti qabsoon keessoodhaa tan mootummaa Eertiraadhaati irratti mootummaa Isaayyaas Afwerqii murnaa abbootii irreedhaa tan Eertiraa dhuunfattee jirtu keessatti qabsoon eegalamte mootummaa Eertiraadhaa mootummaa Isaayyaas Afwerqii raasaati jirti. Qabsoo keessoodhaa mootummaa Eertiraa keessaan akka eegaltu ka godhe ammoo garee Birgeed Nahamaduudha yeroo ta'u, Birgeed Nahamaduun ammoo garee falmattootaa akka mootummaa Isaayyaas Afwerqii afaan inni beekuun haasa'isuudhaaf gurmaanii mootummaa Isaayyaas Afwerqii irratti qabsaa jiran yeroo taatu, mootummaan Isaayyaas Afwerqii ganna 33 oliif bara 33 oliif aangoo eega dhuunfate jaarsi umriin isaa bara 80 achi dabartee jirtu Eertiraa dhuunfatee akka qabeenya abbaa isaatiitti, akka ooyiruu abbaa isaatiitti, akka lafa abbaa isaatiitti, akka qe'ee abbaa isaatiitti bara jireenya isaa guutuu hanga afaan qabriidhaa ga'utti, hanga galgalli itti ga'utti aangoo siyaasaa, kooraa aangoo siyaasaa Eertiraadhaa dhuunfachuudhaan masaraa Asmaraadhaa qabatee taa'uudhatti jira. Mootummaan Isaayyaas Afwerqii eega aangoodhatti dhufe asitti biyya isaa keessatti filannoon geggeeffamtee hin beektu. Qaamni seera tumu, qaamni seera raawwachiisuu fi qaamni seera hiiku Eertiraa keessa hin jiru. Eertiraa keessatti abbootii amantaadhaa dabalatee dhaabbileen mormitootaatii fi gaazexeessitoonni
umrii isaanii guutuu mana hidhaa keessatti dabarsaa ka jiran yeroo ta'u guutummaa Eertiraa keessatti yeroo ammaan tanaa Isaayyaas Afwerqii mormiin hamaan mudachuudhaan bulchiinsi Isaayyaas Afwerqii mootummaan Isaayyaas Afwerqii raafama guddaa keessa jira. Gareen Birgeed Nahamaduu jedhamu kan dargaggootaan ijaaramee fi hayyoota Eertiraadhaatiin ijaarame mootummaa Eertiraadhaatti ifaan ifatti qabsaa'uu eegale sochii biyyoota lixaa Awurooppaa, Kaanaadaadhaa fi Ameerikaa dabalatee Awustiraaliyaa akkasumas ammoo baha jiddu galeessaa keessa Israa'elii fi biyyoota baha jiddu galeessaa garaagaraa keessatti taasisaniin ifatti eegalte yeroo taatu sochiin Birgeed Nahamaduudhaatuun sochii mootummaa abbaa irree Eertiraadhaa mootummaa Isaayyaas Afwerqii aangoo irraa fonqolchuudhaan mootummaa nagaa qabeessa mootummaa tasgabbaa fi mootummaa dimokiraataa uummata Eertiraatii fi lammiiwwan Eertiraadhaatiif fiduu irratti fuulleeffatte yeroo taatu gareen Birgeed Nahamaduudhaa sochii kana ifaan ifatti eegalan baroota dabre kana keessa ta'anis ammoo yeroo ammaan tanaa gareen Birgeed Nahamaduudhaa waajjira isaanii muummicha Itoophiyaa Finfinneedhatti banachuudhaan mootummaa Isaayyaas Afwerqii irratti fincila geggeessuudhaaf mootummaa Isaayyaas Afwerqii irratti qabsaa'uudhaaf sochii jabaa taasisaa kan jiran yeroo ta'u mootummaan Isaayyaas Afwerqii ammoo yeroo ammaan tanaa sababa kanaatiif jecha muddama guddaa keessa seenuudhaan naasuu hamaa keessatti argama. Mootummaan Isaayyaas Afwerqii karaa nagaatiin aangoo siyaasaa dhuunfatee jiru gallakkisuu waan hin beekneef jecha karaa inni beekuun afaan qawweedhaatiin mootummaa Eertiraa irratti qabsaa'uudhaaf gareen Birgeed Nahamaduu falmattoota haqaa gurmaa'uudhaan qabsoo hadhaawaa mootummaa Eertiraadhaa mootummaa Isaayyaas Afwerqii irratti geggeessuudhaaf gurmaanii fuuldura deemaa jiran hogguu ta'u gareen Birgeed Nahamaduudhaatuun ammoo yeroo ammaan tana kutaalee biyyattii hunda keessatti gama neetworkii qabsoo diriirfachuudhaatii fi gama gara sochii warraaqsatti uummata galchuutiin hojii hedduu hojjetaa kan jiru yeroo ta'u magaalaa guddittii Eertiraadhaa Asmaraa dabalatee magaalota guutuu Eertiraadhaa hedduu keessattii fi baadiyyaa Eertiraadhaatii fi gammoojjii Eertiraa hunda keessatti sochii taasisaatii jira jaameeti jira gaa'e kanas haa ta'u san Birgeed Nahamaduu gareen jaamu kun sochii jabaa taasisaa jiruun guutummaan Eertiraadhaa raafamee kan jirtu yeroo taatu mootummaan Isaayyaas Afwerqii ammoo sodaa fi yaaddoo garee Birgeed Nahamaduu tanarraa qaburraaf jecha hirriiba dhabee bula akka jirutu himamaa jira. Masaraan Eertiraadhaa raafamaa jiraattus mootummaan Eertiraadhaa gargaarsa adda addaa biyyoota ambaatirraa kadhachuudhaan garee Birgeed Nahamaduudhaa cabsuudhaaf qabsaa'aa kan jiru yeroo ta'u gareen Birgeed Nahamaduudhaa warraaqsa cuquliisa geggeessuudhaan garee guutuu Awurooppaa keessattii fi baha jiddu galeessaa keessatti Ameerikaa fi Kaanaadaa keessatti mootummaa Isaayyaas Afwerqii hudha qabee jiru yeroo ta'u gareen Birgeed Nahamaduudhaa kun yeroo ammaan tana ammoo loohee Eertiraa seenuudhaan guutuu Eertiraa keessatti fincila dhoosuudhaaf sochii hamaa taasisaa jira. Gama fuulduratti ammoo hegereen mootummaa Isaayyaas Afwerqii hegeree Gaadaafiidha yookaan ammoo hegeree mootummoota abbaa irreedhaa kanneen Afrikaa mudatte hundaatu isa mudatu ta'a jedhamee ganamumaan tilmaamameeti jira. Waraana Suudaan keessatti deemaa jiru pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guutumaan guututti dhaabsisuudhaaf yaada akka jiran himaniiti jiranii jeneraalota lamaan jidduudhatti mufiin yookaan ammoo wal dhabdiin eegalte guutummaa Suudaan raasuudhaan Suudaan wal waraansa hamaa keessatti galchuudhaan biyyi ollaa Itoophiyaa Suudaan har'a wal waraanuu irratti argamti. Pirezidaantiin Ameerikaadhaa Tiraamp kana hajaan ammoo pirezidaantiin Ameerikaadhaa Tiraamp waraana Suudaan dhaabsisuudhaaf yaaduu isaanii habeessisan ammoo yeroo mootiin Saawudiidhaa Mohammed bin Salmaan masaraa White House daawwataa turetti yeroo ta'u eegaa mootii Saawudiitii wajjin Tiraamp wal arge booda waraana Suudaaniif ilaalchiin qabu guutumaan guututti jijjiirameeti jira. Guutuu Suudaan keessatti wal waraansa deemaa jiru dhaabsisuudhaan gaaga'ama waraana Suudaan kana guutumaan guututti goolabbii itti godhuudhaaf
pirezidaantiin Ameerikaadhaa yaadaa ka jiran ta'uu ibsaniiti jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa ilaalchi inni waraana Suudaaniif qabu jijjiiramuu ka ibse garuu mootiin Saawudiidhaatii wajjin masaraa Ovaal kan warra Ameerikaatti eega wal argan booda yeroo ta'u, Doonaald Tiraamp eega mootichaa warra Saawud Arabiyaa kanaa wajjin wal arge booda ammoo hatattamaan waraana Suudaan dhaabuudhaafin irratti hojjedha jeetii jira. Gareen waraana Suudaan tan Abdul Fattah al-Burhaaniin durfamtuu fi gareen bulchiinsa siviiliidha tan biyya Suudaan yaada Tiraamp kana fudhanne jechuudhaan ibsaa gama miidiyaatiin kannaniin ibsanii ka jiran yeroo ta'u, guutummaa biyyattii keessatti wal waraansa deemaa jiru lammiiwwan Suudaan miliyoona 12 ta'an qeefii qabeenya isaaniitirraa biyya keessaa fi alatti baqatanii buqqaanii ka jiran yeroo ta'u, gaagaamni hamaan Suudaan keessatti ga'eeti jira. Lammiiwwan hedduun beela'anii jiranii qabeenyi hedduunis barbaadaa'ee jira. Waldhabbiin garee lamaan jechuunis ammoo garee humna dafee dhaqqabaa loltoota Suudaanii fi garee waraana Suudaan jidduutti geggeeffamuudhaatti jirtu erga jalqabee har'a waggoota hedduu lakkoofsee ka jiru ta'us haga ammaatitti wal waraansi Suudaan furmaata hin arganne. Suudaan ammoo biyyattiin akka hin jirre taati jirti. Yeroo kanatti gaa pirezidaantii Tiraamp wal waraansa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanii fi Jeneraal Mahammad Hamdan Dagaloo jidduu jirutti guutumaan guututti furmaata irraa maayii godhuudhaaf imalarra ka jiru ta'uu isaatii fi yaadaa ka jiru ta'uu isaa ibseeti jira. Manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii humna tasgabbii fi nagaa Gaazaadhaa eegsisu gama Gaazatti bobbaasuudhaaf wixinee labsii dhiyaatte raggaasiseeti jira. Karoorri qabxii 20 keessaa qabu ka pirezidaantii Ameerikaatiin dhiyaate wal waraansa waggaa 2 oliif Gaazaa keessatti deemaa turetti xumura godhuun isaa ka yaadatamu yeroo ta'u, wal waraansa Gaazaa keessatti Hamaasii fi Israa'el jidduutti deemaa turetti xumurri godhamuu hordofuudhaan ammoo pirezidaantii Ameerikaatiin wixineen labsii dhalooytee fi waraanni Gaazaa akka xumuramu gootetu mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiif dhiyaachuudhaan manni marii dhaabbata mootummoota gamtoomanii manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii wixinee labsii kana harka caalmaan raggaa'iseeti jira. Bu'uura wixinee labsii mana marichaatiif dhiyaattee kanaan ammoo Gaazaa keessatti humni nagaa kabachisiisaan sadarkaa idil addunyaa akka bobbaafamu yeroo taatu, kaayyoon humni waraanaa kun gara Gaazaatti bobbaafamuufis ammoo nagaa fi tasgabbii lammiiwwan Filisxeem guutumaan guutuutti eegsisuudhaaf erga dhukaasni dhaabbateen booda ammoo guutumaan guutuun lammiiwwan Filisxeem akka gara nagaatti deebi'an godhuudhaaf wixinee labsii raggaasifamtee yeroo taatu, bu'uura kanaan gaa biyyoonni garagaraa biyyoonni 13 humna waraana isaanii gara Gaazatti erguudhaaf fedhinnaa qaban yeroo ta'u, biyyoota Awurooppaadhaatii fi biyyoota baha jiddugaleessaa keessaa akkasumas ammoo biyyoota Afrikaa keessaa illee dabalatee humni waloodha kan mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomaniitiin qajeelfamu gama Gaazatti bobba'uudhaan nageenya Filisxeem eeguudhaaf jiran jechuudha. Waraanni Gaazaadhaa eegalamee asitti lammiiwwan 78 ol ka du'an yeroo ta'u, lammiiwwan 150 ol ammoo qaamaa madaanii qaamaa hir'ataniiti jiranii, lammiiwwan miliyoona hedduudhaan lakkaa'amanis ammoo qeefii qabeenya isaanii irraa buqqa'uudhaan daandii irratti faca'anii ka jiran yeroo ta'u, guutummaan Gaazaadhaa manca'uudhaan manneen jireenyaa Gaazaa keessa jiran harki 92 ol diigamanii ka jiran yeroo ta'u, Gaazaan parsantiin 83 ol ammoo guutumaan guutuutti barbadaa'ee jirti. Bu'uuraaleen misoomaa manneen yaalaatii fi akkasumas ammoo keellaaleen fayyaa, bu'uuraaleen misoomaa manneen barnootaa dabalatee guutumaan guutuutti Gaazaa keessaa dhabamsiifamaniiti jiran jechuudha. Walwaraansi Gaazaa keessatti geggeeffame kun ammoo walwaraansa seenaa addunyaa keessatti hamaa ja'ame yeroo ta'u, boombiin walumaa gala toonii 100,000 lakkaa'amtu Gaazaadha irratti buuteeti jirti. Waraanni Israa'el gama isaatii loltoonni 2,000 ol ta'an jala ajjeefamuu ibsee ka jiru yeroo ta'u, gama Hamaas ammoo loltoonni Hamaas kanneen 15,000 ol ta'an haga ammatti ajjeefamuu barameeti jira. Waraanni kun gara lachuutirraa baay'inaan kagaage lammiiwwan lameen taatus garuu lammiiwwan nagaa taatus garuu wal waraansa Gaazaa kanatti Doonaald Tiraamp karoora qabxii abbaa 20 dhiyeesseen
waliigalteen dhumaa ta dhukaasa Gaazaa keessatti dhaabsisu Hamaasii fi Israa'el jidduutti Egypt hoteela Shaarim al Sheekhitti geggeeffameen raawwatamuun isaa ni yaadatama. Dhiyeenya kanas ammoo manni marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii wixinee labsii yookaan ammoo karoora qabxii abbaa 20 kan pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin akka waraanni Gaazaa dhaabbatuuf dhiyaatee ture harka caalmaan raggaa'iseeti jira. Bu'uura karoora kanaatiin ammoo humni nagaa kabachiisaa fi humni tasgabbii sadarkaa addunyaa Gaazatti bobba'uudhaan nagaa Gaazaadha, nagaa lammiiwwan Filisxeem ka eegantaa jechuudha. Egaan hordoftoota keenya oduu fi odeeffannoon torban kanaaf isin biraan gahaa turre kanumaan goolabeetiin jira. Oduu fi odeeffannoo isin biraan gahaa ture an Uudii Musaati gama ogummaa kaameraatii fi editingiitiin ammoo Abdii Magarsaatiin na wajjin ture. Qophii oduu fi odeeffannoo har'aaf qopheeffadhe kanumaan fixeetiin jira. Turtiin wajjin taasistaniif galatooma fayyadaa.